Tolee hordoftoota warqee biyyootii nagaa waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u akkamitti jirtu nagaa keessan miti ani galata Kiristoos nagaa nagaa waaqayyo galata argatu na baga eegamtanii guyyaa irraa geessan hundumti keessaniyyuu baga irra geenyee isiniin jechuun barbaada. Tolee gaabboloota koo guyyaa irraa ammoo waan ana fayyadus immoo qabadhee dhufeen jira. Dursa otoo kanatti hin galiini warroonni subscribe and like and comment and bukkee dhaabbachaa jirtanii guddaa galatoomaan isin jechuu barbaada. Dabalataan immoo egaa yeroo baay'ee wayii mataa wayii fuulaa waan akkasii irratti jechuudha kanani amma tokko ture amma garuu gara hojiiwwanii fi wantoota nu fayyadan jechuun namoonni baay'een akkuma beekamu biyyaan baa kana keessaa baay'ee bubulleerraa garuu yoon galee maaliin godhaa maatii koo gargaaraa tureera qarshiin qabu ofii koo yoon galee maalan hojjedhaa biyya ormaa keessa mamii yoomittan turaa kaapitaala cimaa hin qabu kaapitaala cimaadhaan waa tokko gochuu hin danda'u qilleensi jireenyaa baay'ee dabaleera waan akkasii yaaddoonaa jechuudha na garuu immoo namni kamiyyuu hojjechuu kan danda'u namni kamiyyuu immoo bu'aa qabeessa ta'uu kan danda'u hojiiwwanii namoonni baay'een ija isaanii irra hin keenye garuu namoonni ija isaanii irra kaa'anii gad jedhanii hojjetan immoo bu'aa qabeessa baay'ee kan taane hojiin fuuldura keenyaa numa bira jira jechuudha. Na kanaafiyyuu haala kamtu nu hawwaxxaa biyya keessatti baajata xiqqaadhaan kan jedhuu fi wantoonni hojjetaman waa baay'ee jira. Isaan kuni akka fakkeenyaatti guyyaa irraa kanan isin qabadhee dhufee wayii lukkuu horsiisuu jechuudha. Lukkuun in horsiifama yeroo ammaa egaa killeen tokkollee meeqa akka taate hundumti keenya ni beekna. Lukkuu karaa garaa horsiisuu hin dandeenya. Lukkuu horsiisnee deebinee qalmaaf gurguruudhaaf lukkuu horsiisnee immoo akka walooranguun cuucii isheellee yeroo macuuciin erga yaatee booddillee cuucii isheellee gurguruutti lukkuu immoo hanqaaquu ishee qofa gurguruutti karaa baay'eedhaan lukkuu horsiisuu ni dandeenya jechuudha. Garuu hojii an akka lukkuu horsiisuu bu'aa qabeessa nama taasisuu hin jiru. Teekinooloojiin guddateera. Teekinooloojii kana keessatti maashinoota garaa jira kan lukkuu ittiin horsiisanii. Ani gaabboloota koo ammaa fi wantiidha xiqqoo wal bukkee qabanii hojjechuu hin barre waan ta'eedhaaf garuu maashinoonni kun isinitti mul'ate dheeman yaada yoo ta'u baates immoo poostiin isinii godha. Qarshii xiqqaadhaan maashinoonni gola jirtan teessanii mana jirtan teessanii maashinoota kana in ajajattu jechuudha. Maashinoonni kun baay'ee wayii maashiniin xiqqaa jedhamu xiqqaansa inni xiqqaan maashiniin xiqqaan birrii diraama 300 fi diraama 10 jechuudha. Diraama 310 hanqaaquu yookiin immoo cuuciiwwan 85 takkaatti kan falaffalsiisuu danda'udha jechuudha. Maashiniiwwan kun maashinii baatiriidhaan dhagaadhaan yookiin elektiriksiitiidhaan hojjetudha jechuudha. Elektiriksiitiin yeroo tokko ibsaan hin badaa. Yeroo ibsaan badus baatiriidhaan hojjechuu kan danda'u baay'ee gaariidha jechuudha. Na maashinii kana warroonni Dubaayii keessa UAE keessa jirtanii bitattanii biyyatti ergachuu ni dandeessu. Bitattanii fudhatanii galuu ni dandeessu. Kana ta'uu yoo baaterree biyyuma teessanii yoo Itoophiyaa keessa jirtu ta'ee iddoo garaa yoo jiraattaniyyuu bakkuma teessanii lakkoofsa isaa isinii gadhiisuu nan danda'a. Lakkoofsa isaatiin ajajachuu ni dandeessu bakka jirtanitti jechuudha. Kanaafiyyuu maashiniin lammaffaa immoo inni xiqqaansaa hanqaaquu yookiin immoo lukkuu yookiin cuucii 85 jechuudha kan inni horsiisu argama yoo ta'e kunoo 85dha jedhu diraama 300 fi diraama 10dha hanqaaquu 85 yookiin cuucii 85 takkaatti falaffalsiisaa jechuudha. Inni lammaffaa diraama 650dha hanqaaquu 175 takkaatti falaffalsiisaa jechuudha yookiin immoo cuucii yaasisaa jechuudha. Inni sadaffaan immoo inni lammaffaa kunooti
kunoo isinitti mul'ata deema yaada kunoo lata lammaffaarra jirudha. Na diraama 600 fi diraama 50dha. Inni sadaffaa diraama 900 fi diraama 900 qofadha. Hanqaaquu 200 fi 45 takkaatti cuucii falafalsiisuu danda'a jechuudha. Inna kanaafiyyuu hojii an akka kana hojii bu'aa qabeessa jechuun egaa baadiyyaan galaa baadiyyaatti hojjetamuu hin danda'u kan jedhamu miti. Magaalaan jira magaalatti hojjetamuu kan danda'u jedhamu miti. Bakka hundumaattiyyuu kan danda'amu ibsaan hin jiru bakka nan jiru baadiyyaa keessa jaa ta'ee fi magaala keessa waan ta'eef immoo bakki garaa garaa akkatti horsiisuun qabu hin jedhamu kuni bakka xiqqoo gaa maashinii bakka qabatudha. Isaa booddee garuu barumsa qaba. Barumsa isaa akkaataa handaaqqoon nyaata laachuu qofa bishaan laachuu qofa otoo hin taane akkaataa itti kunuunsaa isaallee barumsi isaa hin laatama waan ta'eef isa kanallee warri barachuu barbaadanillee barumsi isaallee hin laatama waan ta'eef ittumallee fufa. Inni sadaffaan isaa immoo inni arfaffaan isaa birrii 1,000 fi 750 diraamaa 1,750 hanqaaquu 400 fi 80 takkaatti yaasuu jechuudha cuucii. Inni shanaffaan isaa immoo 1,870 hanqaaquu 500 fi 1,000 takkaatti falafaluu jechuudha. Akkasuma itti fufa. Garuu nuti kan hundumaayyuu maal goona miti jechuun akkuma inni 300 illee yoo xiqqaata ta'e isa 500 inni 500 yoo xiqqaata ta'e isa 600 jechuun diraama 650 hanqaaquu 100 fi 75 isa kuni jabaa baay'ee miti. Toobinni bu'aa qabeessan taanaa kanaafiyyuu obboloonni umurii keenyas keessatti biyyan baa keessatti guunnu biyya keenya keessatti eenyi waan xiqqoodhaan isa kana bichaa otoo hin taane isa biratti wantoota garaa garaa hojjetamuu ni danda'a. Innaa isa kana hundumaa isinitti nima birrii xiqqoodha kuni garuu yeroo gurguramu immoo hanqaaqoonis ta'e lukkuunis ta'e biyya keenya keessarraa kumaa olitti malee kumaa gadi hin jiru jechuudha. Ilaalamee handaaqqoomaa otuma handaaqqoo handaaqqooma 85 ta'eyyuu takkaatti handaaqqooma 80 bichaa otoo ta'eyyuu 80 bicha 80 kumaan otoo assaamne callisneema isayyuu immoo tokko ishee assaamneeti malee handaaqqoon baay'ee hanqaaquu isaallee gurgurachuu ni dandeenya. Kanaafiyyuu takkaatti handaaqqolii 2-3 binnee hanqaaquu ishee yoo keenya hanqaaquu sana immoo maashiniimaan falafalsiisuu ni dandeenya waan ta'eef har'a hanqaaquun 80 birrii 80 jechuudha. Akkaataa ji'a meeqatti handaaqqoon tokko akka isheen immoo cuucii yaastu amma meeqatti immoo guddachuu akka qabdu isa kanallee wal hubachiisaa deemna. Isiniifan qooda jechuudha. Isin garuu kan isinirraa eegamu hojii kana bichaallee miti hojiiwwan baay'ee Itoophiyaa keessatti kan hojjetamu danuudha. Birrii xiqqoodhaan baajata xiqqoodhaan jechuudha. Otoo mana keessan qabattanii jirtanii otoo gaa'ila keessan otoo ijoollee keessan guddisattanii biyya ormaa irratti umurii gubuun waggaa baay'ee biyya lafaa kana hin jiraannu waan ta'eedhaaf hundumti keenya yoo nama dabalatee gara biyya keenyatti deebinee hojiiwwan akkasii fi kan kana fakkaatan hojii babbareedaa hojii nu baasanii hojii kasaaraa hin qabne isinii fideen dhufa. Innaa dhuguma hin baasaa dhuguma hojii bu'aa qabeessadha. Kanaafiyyuu isin subscribe godha, like godha, share godha dhaadhanna hordofa. Nan isinii waraabachuudha waan isiniin jedhu footoosaa nan isinii laxxafa. Istooroo korratti isinii laxxafa. Achirraa gatii isaa isin ilaaltu lakkoofsa isaas immoo warroonni barbaadanii koomentii jalatti naa barreessaa. Barumsa akkaataa lukkuu kana horsiisurree warri fudhachuu barbaaddan yookiin immoo akkasumatti immoo akkaataa lukkuun kun itti wal kunuunsamuu barachuun barbaada irra caalaatti warri jettan yoo jiraatanis barumsa isaa karaa baratamuu qabuun iddootti baratamuu qabu onlaayinii kanarraanii akka barattanillee warri barbaaddanillee koomentiidhaan naa barreessaa isiniin jechuu barbaada. Lakkoofsa isaas immoo warroonni barbaadanii lakkoofsa maashinii kana fichisiifachuu bitachuu fi lakkoofsa isaallee gadiin isinii lakkisa.
እና isinii na jajjabeessaa isiniin jedha dhugaadhuma bu'aa qabeessan taana kana fakkaataa bidiyoon koorra galatoomaa.